Yooyyaa akkam jirtu hordoftootii fi kabajamtoonni qannoo entertainmentii marti keessan fayyaa keessanii akkuma beekamu gaa Itoophiyaa keessatti artistoota wal qabate taateen tokko tokko akkuma dhaga'amaa jiru har'a taatee wal fakkaataa lama qabannee isiniif dhiyaanneerra. Innis akkas ture. Waggaa lamaan har'aa ture hiriyyaa kaadhima artistii Abiraahim Balaayinee Shalaayii kan taate Dr. Beezaan gamoo mana artistii Abiraahim irraaf darbitee duute jedhamee dhaga'ame. Social media irratti hunduu Justice for Beezaa jechuudhaan dhaadannoo isaa eegale. Poolisiin Finfinnee akkuma kan qananii godhee artistii Abiraahimin qabeedhe. Isheetti shakkuudhaan jechuudha. Qorachaan jira akkuma xumuriin uummataaf ifan godhaa jedhe hunduu jola jedhee callise. Intalli kun akka isaan jedhanitti gamoo irraa darbatamtee duute. Artistii Abiraahim Balaayinaa namoota hin beekne artistiin sun Alii Birraa wajjin kan sirba sirbu sanaa jechuudha. Waan haaraan tokko osoo hin jiraatin waggaa ga'e. Poolisiinis waan ifa godhe tokko hin qabu. Maatiin Dr. Beezaas yoo gaafataman artistichi mana hidhaa jira. Murtoon arganne garuu hin jiru ittiin jedhu turan. Ragaa hin qabdanii nuun jedhu jetti harmeen ishee. Ta'us garuu artisticha waggaa guutuu mana hidhaa akka jirattu beeku. Waggaa isaatti eenyuyyuu osoo hin yaadin artistiin mana hidhaa jira jedhamaa ture. Seefuu ishee irratti albii maaraan qabaa jedhee dhufe hundi namaa na'e. Artist Abiraahim Balaayinaa hiriyyaa isaatti shakkamuun du'a hiriyyaa isaatiitiin haadha warraa isaatti shakkamuudhaan mana hidhaa gale. Namni hunduu kan beeku akka wanta inni mana hidhaa jirutti ture. Inni garuu mana hidhaa hin turre. Waggaa isaatti eenyuyyuu osoo hin yaadin artistiin mana hidhaa jira jedhamaa ture akkuma amma isinitti hime. Seefuu ishee irratti dhiyaate sagantaa seefuu ishee irratti haasaa tokko taasise. Seefuun uummanni mana hidhaa akka jirutti beeka. Maal jettaa jedhee gaafate. Artist Abiraahim lakki ani torban xiqqoo qofattiin mana hidhaa ture. Ala taa'een keesii koo mana murtii hordofaa ture. Manni murtiis biliisadhaan jedheera. Amma albeema kiyya beeksisuufan dhufee jedhe. Waggaa hiriyyaan isaa mana isaa keessaa darbatamtee duutetti albeema isaa beeksifate. Ajaa'iba artistoota Itoophiyaa jennee darbinus. Seerri biyya kanaa akkasii. Kan nama dhibu maatiin Dr. Beezaa yeroo inni hiikus yeroo inni mana murtii irraa bilisa ba'us waan tokko hin beeknu jedhanii miidiyaa tokko irratti dubbatan. Hanga har'aa miidiyaa irra deemanii ba'u maatii fi abbaan ishee. Inni garuu albeema lammaffaa isaa hojjechaa jira. Maqaa ishee illee kaasuu hin barbaadu. Miidiyaa irratti yoo gaafatan illee jechuudha. Artistoota Itoophiyaa dha'icha wayii qabu ta'e sammuun isaanii hin hojjetu ta'e wanti namaaf godhe amma ammaatti hin jiru. Baay'ee nama gaddisiisa.